gamaggamni kurmaana sadaffaa galmoota akka mootummaaf akka paartiitti qabannee karoorfannee hojiitti galle giddu galeessa godhannee ilaalaa jirra. Galmoota kana giddu galeessa godhannee yeroo laallu gamaggamni kurmaana sadaffaa raawwiin hojii gaariin kan keessatti mul'ate, hojiin jajjabeessaa fi milkaa'an akkasumas muuxannoo dabarsuu danda'anii bara kana kan keessatti raawwatedha jechuun hin danda'ama jechuudha. Haaluma kanaan keessumaa waan karoorfanne raawwachuu irratti muuxannoon gaariin kan keessatti argame, gama biraan jijjiiramni gurguddaan kan keessatti raawwate, bu'aawwan raawwii gurguddaanis hanga ammaatti keessatti galmeeffamaa kan dhufan, sosochiin uummataa bal'aanis keessatti kan raawwatedha jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu keessumaa inisheetiivoonni galma dinagdee keenya milkeessina jennee qabanne bal'inaan qonna gannaa keessattis bal'inaan kan keessatti raawwatame, qonna bonaa jallisiidhaan oomishnu keessattis galma oomishaaf oomishtummaa keenyaa galmaan ga'uudhaa fi jalqabbiin gaariin kan keessa jiruu fi raawwiin gaariin kan itti galmaa'edha jennee fudhachuu dandeenya. Gama biraan gama galiitiinis fudhannee yeroo laallu raawwiin sassaabbii galii keenyas jajjabeessaa akka ta'e, yeroo ammaan raawwii gaarii irra geenyee kan jirru akka ta'ee fi akka waliigalaatti keessumaa hojiiwwan keenya kallattiin ittiin raawwannee qabanne humna waloo keenya, humna uummataa sochoosuudha. Badhaadhina maatiitiin waan raawwachuun nurra jiraatu raawwachuudha. Sanarraa hafe immoo bajeta mootummaa fayyadamuudhaan hojii kana milkeessuun nurra jira jennee kallattiin qabanne kun jechuudha. Humna walootiin bal'inaan hirmaannaa gurguddaa geggeessinee milkaa'inni guddaan kan keessatti argame. Badhaadhina maatiitiinis maatiin hundinuu misooma keessatti hirmaachuudhaan jijjiiramni guddaan kan argamedha waan ta'eef akka waliigalaatti gamaggama kurmaana sadaffaa yeroo fudhannee ilaallu milkaa'inni raawwii bal'aan kan keessatti argaman ciminoota keenyaan madda isaa sirriitti addaan baafanneeti jirra. Muuxannoowwan gamaggama kanarraa argamu raawwii hojii keenya ji'oottan salgan irraa darban irraa argames addaan baafanneeti jirra. Gama biraan hanqinoota keenyas jechuudha. Hanqina raawwii keessatti nu mudatan sababa maaliif akka nu mudatanis haalli ittiin addaan baafnee jirutu jira jechuudha. Kanaafuu gam tokkoon hojii hunda walqixa milkeessuudhaa fi hojii hunda walitti qindeessinee ammallee hojjechuun akka nurra jiraatu. Hanqinni raawwii keenyaa kan mul'atee fi garaagarummaa raawwiiti. Garaagarummaan raawwii kun immoo hanqina geggeessummaa keenya sadarkaa hin jiruuti jechuudha. Kanaafuu geggeessaan keenya garaagarummaa gidduu isaa jiru kana dhiphisee hanqina geggeessummaa jiru kana jechuudha. Waa hundaa fi milkaa'ina waa hundaa fi gaheen geggeessaadhaa iddoo olaanaa qaba. Kanaafuu hanqina geggeessummaa isaa as keessatti of ilaalaa jiru kana jechuudha. Sirreeffachuudhaaf immoo kallattii kurmaana arfaffaa keessatti qabatamee kan jiruu fi hojii hunda walitti qindeessanii adeemuudhaaf fayyadamummaa hawaasaa hunda mirkaneessuudhaa fi kutannoon gaariin kan fudhatamee fi hanqinoota raawwii keessatti nu mudatan irraa barree ka'umsi isaas hanqina geggeessummaati waan ta'eef sana iddoowwan adda addaatti dafnee ilaallee yeroo gabaabaa keessatti hojii keenya warra milkaa'an caalmaatti daram kurmaana arfaffaa kana keessatti muuxannoo arganneen kan milkeessinu. Hojiiwwan keenya hanqina qaban immoo jechuudha hanqina raawwii isaanii geggeessummaadhaan yeroo gabaabaatti sirreessuudhaaf kan irraa baratamedha kan jiru kaasuudhaaf.